So Abdul Saifatin dabar. Aye gabab se tuma. Tokko wan khabre fukase wan bareda. Cesar timali zinje sabot wan kan fidan kesa tokko machi social media muna ka dragati beki. Tu danne palto garra kaabne ne beinan. Yo ifegu baatti yo ifubachu self awareness kabachu banna rakkoon sirratuma. Dolen badi balleeste famous taa daballan. Dolen sunis badi itti fufti. Kabrati sarra lala. Nama ganda nama arrasu. Nama jesu miti. Dhagee ajaran. Namni harkaan walit dabru dura arrabaan walit dabra. Akkasii moo akkasii miti. Amma dura waa'ee mootummaa waggaa so'inu define, defame, destroy jenne. The D's. Gosa takka, naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduu argee akka fakkeenyaaf isin dhiyeessuun hin danda'a garuu ummas duratti guruun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a. Akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaa walitti yaa'uu dura arrabarraa eegalte jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jechuuni they are the end product. Warra macarrasha irratti argamu fudhatu. Dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessanii asirra taate nama ganda nama qee nama amantii nama arrabsu irra hin dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee baalageedha. Ama maruu waan beektan nama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha nama haleele ajjeese nama saadaltii ajjeese nama midhaan lafa ol biqilu jiru cire ama itti baraniiti amaan kalloo namaa ni ajaa'a. Gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Deebitee fiddanii ilaal wanni manguddummaa kun rakkoon isaa asirratti. Kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti. Warra akkanaa kan waliin deebisina maaliif nama kalee nama rabsee nama xiqqeessee yoo deebiftanii ol baaftan inni sirraan baratu irraa nafu warri biraatis akka isaattan feemasii ta'a hedduu waan amma kaabjaa kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagee. Abaluu akkas godheeti feemas ta'eetis akkas godhi. Foolooyin isaa kuma dhibba lama ga'e kuma dhibba ga'e. Kana hedduu irraa feeguun barbaachisaadha. Ka wanta kun waa'ee walloo waa'ee arsii waa'ee shawaa waa'ee maalitii miti dhiiroo. Kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa adda adda qoqqoodee cicciruu barbaadu kana godhutti jira. Akka walloottis akka arsiittis akka maalittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feete yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu. Namni ergama uummata diiguudhaa qabu. Hamma feete yoo gorsitan. Bar ijoollee kana keessa bar warra aayyoon isaa itti bilbiltee yaa gudeeti rabbii jii waan kana jettee dadhabdamee qaa jira. Naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanniititti fuulli fudhannan jeena. Akka wanniititti firraa saaxilla jaa. Akka arsiititti baalagee arsii firraa saaxilla. Akka wallootitti baalagee walloo firraa saaxilla. Akka jimmaatitti baalagee gandee jimmaaf keessaa baafna. Ambar akka ni dhaabee inni sitti hime. Baalagee ganda keessanii isintu firraa baasuu qabu. Namni tokko maqaa islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslimaa duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokkaa'uu muslima tuqe warra kiristaana santuuf keessaa baasuu qaba. Akkasii moo akkasii miti. Abaluuf itti gaafatamummaan isirraa eegu boollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad garuu yoo kabaalle balleessu taate saaxilaaf irra. Inti isina kun nama biyya keenyaati wanni akkasii hin jiru balaa isinitti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganda jettuuni qeetti yoo deebite nabsa gadaayii taati. Deebite aayyoo fi jeefti. Ollaadha jeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa wal jibtuun biyyatti yoo si hoggalte kanuma gooti.
kanuman jaa gaggabaabsee Iyyatti waan galte jettee fi amma jawwee namoota ati posti goote kanneen keessa warra Su'uudirraa qabamee biyya galu jira, simatamu jira, hoolaan re'een sangaan itti qalamu jira, bashannanu jira. Waan kana eega biyya namaatitti seera hin qabaanne silaa Itoophiyaatti illee matoo hayaanuu imma miskiina yuutuma waan bareeda dalagan jecha maaliif biyyatti seera jiran oolle Itoophiyaa seerri hin jiru. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha. Garuu bar maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bikkattuu dhokatu dhabee jira. The wheel of justice is slow, but it moves forward. Maali gomman haka suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulbuu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayu nama keenya fitaa sana turan san hoggaa saaxillu maaraga dabalaniif makiinaa jijjiiraniif namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeese makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haka namaati. Hidhaniitiin bishaaniin darban. Gurbaa hidhanii bishaaniin darban san jechuudha. Amma bikka seenuu dhabee barbaadamaa jiranii hidhama. Dho'i samuu hin danda'u. Jootas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishinerotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa seenii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa mun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerreessitti dhufe dura diiyya booyiraan jaldeessaa diiyya. Itti aanseeti damee mukaa mureeti ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerreessitti wal siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Jiri galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illee waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taayetiin itti qophaa'e. Keenyaa amal sadii taayetiin itti qophaa'e. Buloonan keessaa yesu jira sistema san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiira Jarmanii taayitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiira Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taayi Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenya dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin waan ta'eef harkuma abiyyiinis garasiisa. At the end of the day, the power angoota qabanneen beeku akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gatiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira saawudii simbira warra uummata akka godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaatti hammaatu kaadiree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddisa osoo jaan osoo xallakan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii uukannan akkam akkasii yoo seenaa yar ama 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyyatti yoo galte arra dhaqee re'ee qaluu fi danda'an. Boru reetti isa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun deekaa konkolaataan itti baay'ee kana tuumi hunduu haasaa bullillee waan bareedaadha. Jis qabxiilee hedduu dubbattanii waan takkaa lama. Namni tokko maal jee suutii dhaquu sadarkaa sodaachuu irra dhahinee jee kun balaadha. Amma dura dubbadheetiin jira. Dinagdeen Itoophiyaa dinagdeen Oromiyaadha. Uummata san xinnisuu hin danda'u. Biyyi suni qabeenya lama qabdi. Qabeenya uumamaa. Dachii bishaan ishee gara tokkotti fudhatte kun ilma namaati. Uummata miliyoona 130 akka Itoophiyaatti akka Oromootti meeqa 50-60 hin beekne. Dinagdee isaanii miliyoona 30 deeggaruu hin danda'u. Biitii yoo ta'u barbaadu taate uummanni keenya gara fuulduraa jiraatu akka barbaade taate tokko qabeenya uumamaa qabnu dachiif bishaan kana misoomaan cimsuu barbaachisa. Kan lammataa
is human capital. The labor humna namati. Ijoollee lafaa dhuftu tana barsiifnee leenjifnee ogummaa teeknikaa barbaachisaa export godhuu qabna ilma namaa. Eessatti export godhu beektu? Irra jira eessatti Middle East biyyoota Arabaa kanatti. Maaliif diinagdee guddaa qaban humna namaan qaban. Biyyoota Arabaa keessaa immoo biyyi guddoon saffisaan guddachuu deemtu addunyaa kan waggoota 30 keessatti diinagdee guddaan guddachuu deemu Saawud Arabiyaa jiran. Wanneen biyya deddeebi'uuf umraa qofaaf miti. Biyya qorachaatiin jira. Biyya hubachuun barbaada. Maaliif hireen teenya hireen diinagdeedhaa inni guddaan Saawud Arabiyaa wajjin Chaayinaa caalaa Ameerikaa caalaa. Maaliif diinagdee bal'aadha. Biyyoota Arabaa keessaa ummataanis bal'aan isa. Humna namaa barbaada. Wanni nama barbaadu maal beektanii? Yeroo tiyya amma asitti baalagee wal ajjeeftuu fi wal tumtuu irratti osoo hin ta'in pilaana baasuu irratti maaliif waggaa 10 irraa waggaa 5 irraa 10 irraa 15 irraa Saawudiin hojjetaa akkamii barbaaddi? Narsiidha moo injiinera moo amma gabara export godhaa jirra. Maaliif ijoolleen asii deemtu afaan hin beektu. Barnoota teeknikaa jabaa sin qabdu. Akkuma taate mana namaatti. Sanirraa amma ka mufariyaat faana asii ol ergan kanaa miti kan hin barbaadu. Ijoollee teenya Gibsi agartanii ijoolleen Ijiptii achi jirtu. Waan akkam dalayti. Maal waan biraatti waan araba ta'anii beekne afaan arabaa danda'an barnoota kwaalitii barnoota isaaniitis bareedaadha. Wanni nuti irra fuulleffachuu qabnu ijoollee hireen teessanii deemaan teessanii Saawudiidhaan walitti hidhaadha. Isin kijibu. Amma meebii miliyoona tokko qabna. Miliyoon 5 miliyoon 10 achi erguu danda'uu qabna akka warra Banglaadeshitti akka warra Paakistaanitti. Warri biyya kanaa biyya Arabaatti hundi isaanii maandisa. Exactly. Tokko ijoollee tana ka bishaan yoo liyaatu kana amma Bakar Saawudii sargeetiin ture ministeera isaanii adda adda argaatiin ture. Ni barbaadan nama biyya keenya. Garuu nama biyya keenya akkam barbaadan. Tokko ka barnoota gaarii qabu, lama ka afaan qabu, sadii fi hunda caalaa kan naamusa qabu. Ijoollee dira gaafa harka isaanitti fiddee ijoollee isaanitti hoggaa wanni isaan lolaniif ijoollee isaanitti jabaata gaafa diraqnii fi harka diraqe. Dur maqaan keenya amma kanaan ka'u eegalee jira. Wanni maqaan dhaggeeffadhaa Oromoo sirriitti. Wanni amma achi ta'aa jiru kun hiree ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaadhaa gara fuulduraa cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabatan dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru kun 15 fida. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu, namni Oromoo irraa dhufu, nama ajjeesa, wal ajjeesa jaame, diraga dalaga jaame, khalaas ni cufamaa jechuudha. Wanni Islaamu jaara Saawudii wajjin goshee goonu, wanjalanyaa keenya nuu qabaa osoo hin taane, mindaa keenya nuu dabala, ijoollee teenyaaf inshuraansii nuu kennaa. Sarratee manaa qofa osoo hin ta'in narsii nurraa fudhaa, doktoroota nurraa fudhaa, injiinaroota nurraa fudhaa. Akkama abiifaa taphatan kan osoo hin ta'in ijoollee ta'in sila baatii jaaf. Kolleejii xiqqaa tokko seensanii afaan akka barattu. Naamusa akka horattu. Aadaa achi akka barattu. Akkasitti erguu akka qabnu. That's what we're supposed to do. Keenyaarra waa'ee yaala oltumuu silaa dubbachuu hin qabnu ture jechuudha. Kanaaf wanni Suudii deemu Suudii irraa hafuu hin dandeenyu sinitti hima. Diinagdeen teenya fi hireen teenya biyyoota Arabaatiin Suudii, Qatar, Emirates, Kuwait wanni silaa osoo mootummaa qabaanne duriyyee warri maangora jirtus duriyyee Suudii irra walitti kanaan addaa miti. Osoo namni sirnaa jiraate arra negotiation nuti Kuwait wajjin qabnu, Joordan wajjin qabaachuu qabnu akkaataa nama hangana amata nurraa fudhadhaa. Mindaa immoo gadi hin cabsina. Ni beektan Suudii keessatti Itoophiyaan mindaa gadi argatte nama hundaa argatta. Isaan kana negotiation godhamuu qabu. Keeniyaan biyya sanii ture. Uummata ajaa'ibaati. Jarman amma namni 250 irraa fudhachuu deemti. Jarman. Qatar dheeyitanii eerpoortii akka jiru isaanii jira. Maaliif? Afaan danda'an. Naamusa qaban. Ni dalagan jabaatanii. Yakka karaa kana keessatti agartanii jechuudha. Wanni irra dalaguu qabnu waan akkanaati jara keenya. Shira mootummaan keessa jiru irra keenya takka takkaan. Mootummaallee jimlaan hin ka'e nuti hima. Eembasii keessa eenyu waan kana dalaguu deemu irra keenya. Community keessa Saawudii xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saawudii keessa namni keenya ka jiru yoo kam guddate miliyoona 1 2. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafnee jira.
Saawudittis namni embasii taa'ee waan kan dalgu jiraannan gaffuunes isaatilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda baala walirratti jumlaan deemuu hin barbaadu. Garuu amma nama Saawudii tokko dubbisaan ture har'a. Embasiin Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kana akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saawudii jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadhaa biisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan, dantaa keessan, suuraan biraan qabu bitkasanii. Hariiroo akka mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon ofii Saawudiin qabu lama jaradha. Tokko daldala buleetti erganna, midhaan itti erganna. Hojiin ambaasaddara daldala san fasiliteetu gochuu. Hunda caalaa immoo Saawudii irraa argannu nama ekspoortitti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasaddaraati. Gaafa tokko gaafa jedhamu gaafa dura jedhake gurmaan achi dhaqee afaan arabaan beeku. Maal godhaan jee ambaasaddarri afaan arabaan beekne maal godha biyya arabaati. Ambaasaddara jechuun bar dubbii himaa keeti kominikeeshin ofiisara keeti biyya saniif. Hagarab shaan hundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasaddarrii fi hojjettoonni embaasiidhaa waan kana ishuu guddaa godhanii poolisii wajjin ta'anii koominitii wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee kana qabanii adabuu danda'uu qaban jechuudha. Kanan goone ammas godhuu danda'uu qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti, waa'ee paartii lamaati miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Ka warra ammas irra deebi'e warra keessa jijjiirtan kan daddaatiin waan hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Tatarteef afaan wallahi amma booda hin dhiifnu. Kanuma wal qabatee waan ammas ni kaasee ta'an gad jabeessa. Rakkoon dura akka haaftu barbaaddu. Dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan miti kana. Baalagee akka ilkee raammoyiteetti buqqaasanii dhabamsiisuudhaan kan sirreessan. Akkami goona kana. Very simple crowd sourcing. Crowd sourcing jechuun uummata gadi facaafna. Amma booda namni asli jedhamu tokko yoo wanjala hojjete nama Jawaar jedhamu biratti maxxanee jira arra lafa kaannee asli naa meereef. Aslis Jawaaris waliin haasaatila. Abbaa yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf kanaas warra biyya alaatii waa ergu kana hanga tokko argaddeetiin jira. Baay'ee waggaa eeruu fiddaan callisee maxxansu maaliif jiru namaati. Eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaan haasayan hanga wayyaa zamana kana ragaa fi baati namuu if waraabee jira viidiyoo sanii ilaala dura. Lammaffaa chaat guruppii waatsaappii keessatti sanii ni ilaala. Voisii walii dhiisan fi risiitii malleen ittiin ergame. Kana naa ergaa. Saaxiluu qofaa miti biyya feete maan jiraanne maan maarsi irra hin jiraanne. Karaan faranjiin amma akka itti funyaan qabdee biyya feeti si baaftu barbaadu jirti. Anaaboo kee jabbiin irra jettee jedhan. Faranjii irraa si darbuu deemuu deemsi citizenshippiin kabarsiin godhu. Baay'ee Noorwee keessaa lammiilee Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammii Noorwee ta'an akka ari'aman beektanii. Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra akkana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun hin jiraatu. Dhaamseen dhumaan kennu odeeffannoo naa ergaa walii ergaa garee tokko ni ijaarramma. Asirratti labsiin booda akka inni hin goone garee tokko ijaarree waan reefu jenne kana eenyutu maal hojjeta? Kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa takka laaftutti ilaalluu miti. Diinagdeen teenyaaf ta Saawud Arabiyaadhaa wal qabattee deemti. Saawudiin dhukaafamuuf deemti akka diinagdeetti gara fuulduraatti. Hiree hiyyummaa barabaraa kana keessaa bahuudhaaf biyya teenya misoomsuun dabalata hamma feetu biyya teenya misoomsine lammiilee isii tana misoomsine lammiilee san barnootaan afaaniin dandeettiin goone yoo biyyoota arabatti ekspoort goone malee guddachuu inuma hin dandeenye. Inuma hin dandeenye. Wanni an gochuu barbaadu namni keenya karaa bishaaniitiin hanga deemurra namni deemaa akka sharatti deemurra namni keenya biyyatti barsiifannee afaan barsiifannee ogummaa teeknikaa qabsiifnee narsii goone dooktar goone injiinar goone afaan arabaa akka bishaanitti akka dubbatu goone Saawudiittis Katarittis embasii keessatti looyeroo dhaabnee fi mirgaaf dantaan isaa kabajamee fi akka jiraatutti akka ashiraatti osoo hin ta'in Filipiinoodhaan Indoneeziyaadhaan Ijiptiin walqixa dorgomuu barbaannaa jechuudha.
yeroon sa'a furte saddeet waan kana jira. Kan irratti dabarsuu hin qabnu jechuudha. Kan irratti dabarsuu qabna. Kanaaf rabbi nagaa haa buusu. Rabbiinis akka mararaan jedhe rabbiin faranjiin abbuma tattaafate wajjin dhaabatti. Rabbiif wanjala nyaamnu barreessaa nutis balleessuudhaaf haa tattaafannu jaa nagaa naa bula.